Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Nageenyi badhaadhaa isiniin jechaan oduu har'aaf wabeeffannettan isin dabarsa nu hordofaan isiniin jedha. Tibba kana ministeerri deetaa ministeera nageenya federaalaa obbo Taayyee Danda'aa fuula feesbuukii isaanii irratti garaagarummaa murna bilchiginaa gidduutti dhalate yeroo barreessan haalaan mul'atee jira. Katabbiin isaanii kun akka akeekutti murna bilchiginaa Oromiyaa bakka lamatti kan cabee jiru yoo ta'u, gareen tokko garee obbo Shimallis Abdiisaa, Alamuu Simee, Addisuu Aragaa fi kanneen biroo of keessaa kan qabu ta'e, gareen biroos immoo garee obbo Taayyee Danda'aa fi Angaasaa Ibraahim faatu beekameera. Gareen obbo Taayyee Danda'aa garee Shimallis Abdiisaa garee hattuu fi shanee tumsuudha jechuun yeroo himatu, gareen Shimallis Abdiisaa immoo garee Taayyee Danda'aa faan gartuu gandaa Shawaa Kaabaa jechuun akka balaaleffatu dhaga'ameera. Akka odeessannoon keessoo bilchiginaa Oromiyaa ba'aa jiru addeessutti gareen lamaanuu gochi isaan ittiin wal himatan dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabuu utuu hin taane garee aangoof jecha qircee wal nyaachaa jiru ta'uu dhugaa ba'u. Kanaaf ragaan yeroo darbe yeroo caffeen bilchiginaa Oromiyaa mootummaa haaraa hundeessuuf ta'etti obbo Taayyee Danda'aa aangoo dhoowwatuun jeequmsa inni kaasee turetu ragaa ba'a jedhu. Akkuma obbo Taayyee Danda'aa jedhanii gareen Shimallis Abdiisaa garee hannaa fi saamicha guddaa irratti bobba'ee jiru ta'uu fi garee shanii deeggaraa kan jedhame kun sobaa fi ittiin wal hammeessuu aangoo irraa wal rukutuuf tooftaa itti fayyadaman akka ta'es beekameera. Gareen hannaa jedhame kan keessaa gareen Shimallisii fi Caalaa Bultumee, Fayyisaa Leellisaa fi Dammaqaa Naggaasaa kanneen biroos illee akka keessa jiran maddeen keenya nuuf himaniiru. Abiyyi Ahimediif gareen kun lamaan dhalachuun isaanii faayidaa guddaadha kan jedhan namoonni yaada kennaniiru. Lamaan isaanii wal nyaachisuun akka barbaade godhee bitaa jira. Gartuu inni tokko isa kaan ittiin rukutuuf waan inni jedhu mormii tokko malee hojiitti hiikaa jiru jechuun qeequ. Yeroo amma rakkoo wal dhabdee gartuu kana jabaatee kan itti fufe jiru yoo ta'u, gareen inni tokko isa kaan akka diinaatti ilaaluuf wal adamsaa jirus jedhameera. Tibbuma kana obbo Taayyee Danda'aa gartuun Shimallis Abdiisaa abbootii gadaa Karrayyuu akka ajjeesan ragaa ba'aniiru. Murni bilchiginaa kan Oromiyaa ammoo yeroo darbe abbootiin gandaa kanneen kana ajjeesan waraana bilisummaa Oromootiin ta'uu dubbatee ture. Garuu jiraattonni naannolee fi qaamoleen mirga dhala namaaf falman badiin kun waraana mootummaan raawwatamuu dubbataniiru jechuun himame. Marree kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya, ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame obbo Taayyee Danda'aa ragaa bahanii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjechaan jumulaan hoogganaa Karrayyuu namoota 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uu barreeffama karaa feesbuukii isaanii maxxansaniin akeekaniiru. Akka qondaalli bilchiginaa kun akeekanitti ajjechaan kun ajajaa qondaala Oromiyaa naannoo hanga godinaa jiranitti raawwatamuu hin oolu. Tibba kana ataroo caasaan bilchiginaa Oromiyaa gidduu jiraachuun ergaawwan akeekanii irra deddeebiin miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiran obbo Taayyeen gurmuu uummata Oromoo bulchaa jiru baattoo amala wayyaaneeti, hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqaniiru. Gareen kun uummata tajaajiluu osoo hin taane uummataan tajaajilamaa jira. Toora galma qabsoo Oromoo duraa warri dhaabbatee jiru baallii harka qabaachuun barreeffama isaaniin kaa'aniiru. Gareen kun garee uummata bal'aa saamaa, saamsisaa, boochisaa warra jirudha. Garee gabaasa sobaatiin bulchiinsa badaadhaan nagaa uummataa gooluu fi shiftaa ittiin ramaduuf saba bulchaa jiru fixaa jirudha jedhani. Tuunni kun abbootii gadaa ajjeesuu qofa osoo hin taane qawwee bittaaf jecha birrii miliyoona 600 irraa guuree dhoowwachuun ragaa qabna jedhanii addeessaniiru. Gufuuwwan nagaa fi qananii jalatti dhiisanii warreen qananii dhuunfaaf boqonnaa malee hojjetan kanneen buqqisuun dirqama jedhan obbo Taayyeen. Qondaalli ministeera nagaa kun jumulaadhumaan roorroo uummataatii fi hoogganni bilchiginaa sababa ta'uu malee eenyufaa badii akka qaban hin himne. Ta'us paartiin isaanii bilchiginaa gidduu garaagarummaa jabaan jiraachuu isaanii barruu isaaniirraan ni hubatama. Barreeffama obbo Taayyee kanaan miidiyaan hawaasummaarraa kan qooddatan hojjettoonni waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Burraayyuu 9 hidhamanii jiru jedhee OMN wabeeffateera.